jirtu ummata qashtii nagini keessan badhaadhaa amma yaabelloo jirra. So jaarsummaa yeroo ergatanu maal akka fakkaatu diqqoo sana agarsiisaa jechuudha. Kun inni guyyaa duraati. Guyyaa duraa seenanii intal keessanii mucaa kennaa jedhanii gaafatanii haala ittiin gaafatanuu buna tamboo majjaanii fi zayitii yookaan dhadhaa waan bunaan qalan jechuudha. Sun qabatanii deemanii wal haasa'anii fakkeenyaaf jaaroliin bakka dheeraa kiiloomeetira dheeraarra waan dhuftee fi akka warri guyyaa gabaabsanuu fi guyyaa lammaffaa jechuudha wal gaafatanii yoo waan hanqat jiraatillee wal gorsanii wal biraa deeman jechuudha. Fuula kanatti haasa'u turanii waan jiru guyyaa nu gabaabsaa jedhanii intal keessaa mucaa kennaa jedhanii waan guddaa haasa'aa turanii. Ka guyyaa duraa kan fakkaataa eegetii lubbuun waan barbaachisu akka qabatee guyyaa lammaffaa jechuun yeroo warri deebi'aa kottaa jedhaniin ka qabatee deemu jechuun bitachuu jira. Akkuma argitan bunna bitachuu jira, tamboo bitachuu jira. Buna tamboo ammallee majjaanillee hin bitataa. Wayaallee wayaa guddaa gaafatanii wilkii as biraan majjaanii fudhachuu jiraadha. Kun gabaa yaabellooti. Gabaa qoccii jedhama. Achiin booda majjaanii bitatee bakki majjaanii kanan irra ture. So as dhufee laayiloonii bitatee wiilkiillee bitataa. Wiilkii hedduu bitataa. Diriyaa wiilkii wal keessa makee deemaa jechuudha. Kun cufaa wiilkii bitamuu jiru. Den akkuma argitan as keessa qarxaasii naqatee qarxaasii guutuu qabatee deemaa jechuudha. So waan isa ajajan cufaa haga danda'amu bitanii guyyaa lammaffaa deemuu jiranii jaarsummaa guyyaa waan bitaa jedhamu guutatanii jechuudha. Guyyaan kun guyyaa araaraati. So inilleen argamuu qaba. Yoo waan inni fid sirrii ta'ee yoo inni aadaa guutee guyyaa kanatti kennamaaf jechuudha. Akkuma argitan waan gaafataman cufa bitanii seenuu jiranii garman kennaa akkasitti wal harkaa fuudhanii actually wanni nu raabbamin illee jira wayaan abbaalee wayaan haadhallee ture garuu hin rabbamne akka tasa ta'e kaameera jal darbee asis ka argitan bunna qaleedha my favorite. So kan tolchinee aadaa guutanii waan irraa qabu godina Booranaa magaalaa Yaabelloo jirra. Mana maskiifaatti intala isaanii kabajaa akkanaa kennanii fi kabajaa maatii isaatti jaarsummaa ergeenii guyyaa jalqabaa kan isaan fuudhanii deemanii buna, tamboo, sukkaaraa akkasumas zayitiidha. Namoonni mana keessatti isaan eegan kun immoo maatii isaa dabalatee jaarsolii biyyaati. Sambooda jaarsoleen ergee tokko tokkoon ol seenuudhaan bakka isaaniif qophaa'e qabatu. Eeyyama maatii isaanii erga argataniin booddee bakka isaaniif qophaa'e irra taa'u. Ittaan sun dhimma dhufanii fi intala keessan ilma keenyaaf kennaa jedhanii kabajaan maatii isheetii fi jaarsolee achi taa'anii jiran gaafatu. Maatii ishee fi jaarsoleen biyyaa mana isaaniitti argamanii yaada jaarsolee erga dhaggeeffataniin booddee waliin mari'atanii haala biyyaa fi fageenya jiru waan hubatanii fi beellama guyyaa gabaabaa keessatti kan isaan qabanii fi guyyaa beellamaa sanas wanta isaan irraa eegamu yookaan gabbara homaa tokko keessa hambisiin akka isaan qabatanii fidanidha itti manii jaarsolii kadhaaf deeman kana kabajaan affeeranii guyyaa beellamaa akka kabajaa itti manii nagaan gara mana isaaniitti geggeessu. Isaanis wanta isaaniif qophaa'e kana nyaatanii maatii isaanii fi jaarsolii achitti argaman hunduma galateeffatanii gara mana isaaniitti malanii. Kun immoo guyyaa beellamaa isaanii eeggatanii jaarsoliin gabbara yookaan wantoota maatiin isaanii ajajan sana guutummaa qabatanii gara manatti malaa jiru. Anis illee achitti argameera. Sababni isaa jaarsolii biyyaa fi maatiin isaanii soddaa isaanii arguun dirqama waan ta'eef kanatti aanuudhaan gabbara isaan fidan keessaa amma kan inni agarsiisaa jiru gaabiidha. Gaabittaan suni kan inni agarsiisaa jiru
yeroo qaama dhiqatan yookaan yeroo boqotan kan uffatan shirrixiidha. Sanattaan sun immoo sanattaan sun uffata dubartiin Booranaattiin faayamtuu wilkiidha. Kana jecha wilkii diriyaa gabbara jiru hundumaa qabannee deemnee kan nuyi fiduu hin dandeenye illee tilmaamanii kaffaltiidhaanii akka bira darbamu nu godhaniiru. Sanattaan sudhaanii maatiinsee ilma isaanii gammachuudhaanii kabajaan nuuf kennanii jaarsolii dhufanitti illee gammadanii nagaan gara dhufanitti geggeessu. Amma akkuma argaa jirtanii lubbuun jaarsolii dhufanitti nagaa dhaamaa jirti. Kan isheen dubbisaa jirtu obboleessa koodha. Itti aansuun jaarsolii jiran hundumaatti nagaa erga dhaamteen booddee milkoofnee gara biyya